Akkam jirtu hordoftoota maatii Ibsooteek. Har'as viidiyoo bareedaa kan isin barsiisuu fi kan yuutuubii keessan isinii guddisu tokko qabadhee isinii dhiyaadheerra. Egaa kana dura maqaan koo Ibsaa Gammachuun jedhama. Namoota nan beekneef namoota yuutuubii keenyaa fi haaraa taataniif jechuudha sabiskiraayib gootanii gara maatii keenyatti akka dabalamtan gamanummaan isinan gaafadha. Egaa kana malees hundumti keenya laayik goonee akka viidiyoon kun nama hundumaa bira ga'u hin goone jechuudha. Hundi keenya namoonni argine akka laayik goonu gamanummaan isinan gaafadha. Egaa gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti, gaaffii gara biraarra yoo qabaattan dhimma yuutuubii wajjin wal qabsiise koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Akkasumas diskiripshin boksii jala karaa instaagiraamii koorree na qaqqabuu dandeessu yookaan immoo telegiraamii isiniin liinkii isaan isiniin kaa'aa achi irraan na qaqqabuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo har'a qabannetti hin seenna jechuudha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isinii dhiyaadhe akkamittiin yeroo gabaabaa keessattuu torbee tokko keessatti akkamitti sabiskiraayibii 1000 argachuu dandeenya isa jedhu. Kuni baay'ee namoonni yuutuuberoota ta'an utuu gaafattanii fi yoo jiraattan hin beektu akkamittiin akka sabiskiraayibiin 1000 guuttachuu fi lifaatii hammamii akka inni qabu, dadhabbii hammamii akka inni qabu hin beektu jechuudha. Egaa akkanuma nu hir'isa aappiin kun jechuudha. Aappii tokkotti qaqqabamne sabiskiraayibii 1000 godhanna jechuudha. Egaa aappichis akkuma argitanii YouTube X jedhama. YouTube X jedhama. Kunooti bakka sarkilii keessa sanii kaa'e kana jechuudha. Isa egaa Play Store irraati salphaatti buufachuu dandeenya. YouTube X jennee barreessina kun barreesseeraatiidha. Sanaati achi haala kanaan buufachuu dandeessa jechuudha. Ani ijaan buufadheeruufidha. Namoota miliyoona 100 oliidha kan fayyadamu jechuudha. YouTube X kana jechuudha. Sabiskiraayibiis viyuus itti guddifachuu dandeenya. Wanta akkasii itti guddifachuu dandeenya jechuudha. Egaa gamanumaan gaafa isinitti agarsiisu oppeen goone seenaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gaafa seennu haala kanaan nuu fida. Egaa as kanatti hangoonnu iimeelii han barbaanne guutuu dandeenya. Kan yuutuubii keenyarraan alarree guutuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan yuutuubii koorraan ala iimeelii biraa itti guuteen isinitti agarsiisa. Haala kanaan erga goonee sign in or register ishee jettuu hundumdhaa jechuudha. Sanaati achi haala kanaan akkasitti isinii dhufa. Egaa as jalatti egaa wantoota hedduutu jira. Dura utuu akkaataatti sabiskiraayibii argannu namoota sabiskiraayibii fi goonee fi saantima argannu qabna yookaan immoo viidiyoo isaanii ilaallee fi saantima argannu qabna. Amma kuni ilaallee fi karaa saantima itti argannudha kooyinii jechuudha. Inni kun immoo karaatti sabiskiraayib goonee fi saantima itti argannudha. Inni kun immoo karaatti laayik goonee fi saantima argannudha. Warri kun hundi isaanii iyyuu karaatti saantima argatanidha. Karaatti saantima argannudha. Egaa nuti akkamittiin isa arganne jedhuuf bakka saabis jettu kana jalarra buufnee diimtuu kana hin argitu jedhee nan yaada. Saabis ishee jettu bakka xiyyi kun agarsiistu isheerra buufnee sanaati achi bakka xiyyaan isinitti agarsiise kana ishee hin xunna jechuudha. Sanaati achi you will subscribe to YouTube channels and get bonus jechaa jira. Sabiskiraayib gootanii karaa itti boonesii argattanii kooyinii boonesii argattanidha jedha sirriidha. Sanaati achi okay jenna. Gaafa okay jennu you must log into your YouTube account before doing this action jedha. Sanaati achi YouTube accountii keenya haala kanaan nu gaafata jechuudha. Gaafa YouTube accountii keenya haala kanaan nu gaafatu sign in jenna. Saniin booda iimeelii
imeelii yuutuubii keenya bakka kanatti guunna jechuudha. Seeraan guutuu qabna, hamma imeelii keenya seera qabeessaan guutuu qabna. Next jenna, saniin booddee paaswaardis nu gaafata. Paaswaardii imeelii keenya isa sirrii guutuu fi qabna jechuudha. Saniin booddee paaswaardii keenya erga guunne booddee next jenna jechuudha. Ammas akkuma argitan egaa paaswaardiin keenya yoo sirrii ta'e nuu fidaa jechaadha. Saniin booddee haala kanaan erga nuu fidee booddee saabis ishee bakka jettu kanarra keenyee kaniin booddee ammas aawutoo bakka jettu ishee silaa asuma xunnaa jechuudha. Hunda isaanii warra kooyiniin isaanii gahaa ta'e qofii masaa sabskiraayib nuu godhee kooyinii walitti nuu qaba jechuudha. Mee wal faana eegna. Akkuma argaa jirtan egaa kiloos godhee dhaabachiiseera. Erga kiloos godhee dhaabachiisee kooyiniin keenya isa sabskiraayib goone arganneeru gamma galaalla dura duwwaa ture. Amma akkuma argaa jirtan kooyinii 11 arganneera jechuudha. Egaa kooyinii 11 kanas deebisnee sabskiraayib argachuuf kooyinii 11 kana ajajuu qabnaa jechuudha. Jechuun yoo sabskiraayib nu gootan kooyinii kana isinii kaffallaan jedhamu akka warreen kana barreessuu qabnaa jechuudha. Amma fakkeenya abbaanii isa jalqabaa irra jiru kana fakkeenyaaf kooyinii 5 ajajeera. Sabskiraayib tokkotti kooyinii 5 ajajeera. Yoo sabskiraayibiin takkaa sabskiraayib yoo godhanii fi kooyinii 5 irraatii citaa jechuudha. Haala kanaan waan jenna jechuudha. Kooyinicha immoo gaafa jennu akkuma argaa jirtan egaa bakkii kana mallattoon pilaasii jirti. Bakkii kana bakka sochoosaa jiru kana jechuudha. Ishee ni xunna. Sanaati achi kun yuutuubii koo anaaf fideera jechuudha. Sanaati achi number of subs bakka jedhu ingashinaa jechuudha. Hamma lakkoofsuma hamma kooyinii qabnu qubaadha nuu fida. Hamma kooyinii qabnu sana gashinee dan jenna. Sanaati achi sabskiraayibii tokkotti inni lammaffaa sabskiraayibii tokkotti kooyinii meeqa kosti goona yookaan kaffalla isa jedhuufi as keessaa qofima keenya filanna jechuudha. Amma utuun 11 godhe sabskiraayib tokko bicha yoo lama godhe sabskiraayib 5 qoban naa laata jechuudha. Kanaafuu anuma tokkon jedha. Sanaati achi deeman jedha. Sanaati achi bakka namoonni kun sabskiraayib gochuu qaban hin gaafata jechaadha. As keessa yoo barbaadan Itoophiyaan jirti. Itoophiyaa jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan jedha. Chiddeen jedha. Saniin booddee ufee akka mallattoo raayitii kana kiliikan godha jechuudha. Saniin booddee kunoo ajajeera jechuudha. Haala kanaan sabskiraayib godhachuu dandeenya jechuudha. Maqaan koo fi jalqabarra naa taa'eera. Saniin booddee yeroo gabaabaa keessatti namoota miliyoona 100 olutu fayyadamaa jira waan ta'eef waan kana yeroo gabaabaa keessatti torban tokko yoo otuu hin guutiin hamma torbanii gidduutti subscribe isinii godhanii guutu jechuudha. Egaa viidiyoo har'a qabadhee isinii dhiyaadhee akka isinitti tolu gabanumaan abdiin qaba. Viidiyoo haaraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa turaan jedha. Galatooma.